Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota kan YouTube bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa fayyaa naaf taatanii anillee nagaa koodha galata Waaqayyooti. Egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo gabaabaa qabadhee isinii dhufee jira. Akkasuma warreen chaanala kiyyaaf haaraa taatan sabskraayibii naaf godhaatii maatii keenyatti dabalamaa. Akkasumas immoo warreen maatii kiyyaa sheerii laayikii koomentii illee naaf godhaa isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'aa. Akkasumas sheerii naa godhaa maaloo dhibbumallee nagashaa isiniin jedha. Kanaaf egaa amma xumuraa viidiyoo kiyyaatti na waliin bu'aan affeerraa koo kan kabajaa fi kan jaalalaati. Egaa guyyaadhaa viidiyoo ani qabadhee dhufe waa'ee sharafa maallaqaati. Sharafni maallaqaa torban darbe keessallee maallaqni dabalee ture, amma xiqqoo ishii hir'atee jira. Haa ta'uutii egaa oolmaa guyyaa har'aa isin beeksisuudhaaf jira. Na wajjiniin turaa isiniin jedha. Jalqaba irratti Dubaayii diraamaa. Dubaayii diraamni karaa baankii guyyaa har'aa birrii 43 fi saantiba 94 oolee, karaa gabaa gurraachaa immoo birrii 49 fi saantiba 51dhaan oolee jechuudha. Itti aansuudhaan Kuweet diinaaraa. Kuweet diinaarri karaa baankii birrii 500 fi 21 fi saantiba 47dhaan oolee. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo birrii 500 fi 87 fi saantiba 63dhaan oole jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawudiin oolmaan guyyaa har'aa karaa baankii birrii 42 fi saantiba 85dha. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo 48 fi saantiba 37dhaan oole jechuudha. Akkasuma baareenii jechuudha. Baareen diinaarri birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 39dhaan oole. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo 400 fi 82 fi saantiba 15dhaan oole jechuudha. Kan itti aanu Kuwaatarii jechuudha. Kuwaatar birrii 400 fi saantiba 15dhaan oole karaa baankitiin. Akkasuma karaa gabaa gurraachaatiin immoo birrii 49 fi saantiba 74dhaan oole jechuudha. Kan itti aanu Joordaanii jechuudha. Joordaan diinaarri birrii 200 fi 27 fi saantiba 62dhaan oole. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo birrii 200 fi 58 fi saantiba 41dhaan oole jechuudha. Joordaanii. Kan itti aanu Oomaan jechuudha. Oomaan karaa baankitiin birrii 400 fi 19 fi saantiba 71 oole. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo 400 fi 72 fi saantiba 78 oole jechuudha. Egaa kan biyyoota Arabaa qofas ni qabadhee dhufe guyyaa har'aati. Gabaan guyyaa har'aa egaa kana fakkaata. Kan biyyoota muraasaati. Viidiyoon koo akka hin dheeranneef akka isin hin nuffisiifneef jedhee tanaan viidiyoo gabaabaa isinii qabadhee dhufe. Please sabskraayibii fi sheerii naa godhaa isiniin jedha. Uummata keenya qashtii baay'ee isin jaalladha. Kanaaf oolmaan gabaa guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Yaada keessanis koomentii jalatti naa barreessaa. Waan sirrachuuf malaanan sirreessa. Viidiyoo dheeraa isinii qabadheen dhufuu akka isin hin nuffineef jechuudha. Gabaan guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoon koos gabaabaadhuma kanaadha. Waan na wajjiniin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Turtii gaarii.